الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا حواسا كينيا مسلمة بكوتا داداتي سني فودا تي في أملتنين بكا خان داواتشو جرتنو guyyaarraan tana godina Boonnoo Beddellee aanaa Coraa Qumbaabe jedhamuun kan beekamu sheeka keenya jabaa hayyuu keenya nama seenaa guddaa hawaasa islaamaa guutuudhaaf hojjetee jiru Ajiyaasin Abbaa Giddii nama jedhamu waliin inshallah yoo rabbi fedhe turtii bareedaa isaanii waliin gochuuf deemna haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura hawaasa keenya bakkoota adda addaa teessanii foddaa TV Amiltaniin daawwachuu jirtan kallattumaan Ajiyaasin eenyu kan jedhamu maqaa isaanii bakka dhaloota isaanii akkasuma seenaa isaanii guutuu kan isaanumarraa dhageenyuta walumaan gama ajiitti kallattumaan aji salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mee guyyaarraan tana foddaa TV Amiltaniin hawaasa hedduutu sin daawwachuu jira biyya alaatiillee biyya keessa akkasuma hawaasa muslimaa dhiiraa ka dubaraatu sin daawwachuu jira hawaasa kanaan salaamata jedhaatiitti wal bara warri nu dhaggeeffataa jirtan nu ilaalaa jirtan hundinuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah umurii keessa rabbi nu fadheessu mee aji maqaan keessan guutuun hawaasni islaamaadha kaan sin beekaa kaan sin hin beeku kaan dhaga'ee jira kaan hin dhageenye maqaan keessan guutuun ka aatiif abbaan keessan sanii baasee eenyu jedhamtan Yaasiin Abbaa Giddii Abbaa Dinqoo naan jedhanii biyyuma kanatti dhalannee Cooraadhumatti dhalattanii Cooraadhumatti dhalannee Cooraatti dhaladhee asi ganda Hawaa Gabbaa bishaanuma uutaa kanarratti dhalanne mee bara kam dhalattanii ajiisin akka beela lakkoofsa biyya keenyaatti amma biyya keenyaatti gaa wanni waa barreessu hin jiru wanni waa seenaa bara na ijoolleen itti dhalatte namni barreessu zabanuma boodaa kana barame malee namni beeku hin jiru akka lakkoofsa habashaa kanatti gaa 45 wayiitti bara 1945 dhalattanii bara 1945ti akka lakkoofsa biyya keenyaatti dhalattanii mee maasha Allah ji erga bara 1995 tti dhalattanii bara kam quraana eegaltanii umurii keessanii waggaa meeqa quraana waggaa kan inni itti eegalee amma ijoolleen amma kumtumalleen kaanne yeroo sana qomee jedhamti isii sana kaanneetuma waggaa 6 natti fakkaatti umurii keessa waggaa 6tti quraana eegaltanii naannoo isin quraana itti eegaltan eessa jedhama naannoon sun Hawaa Gabbaa jedhamti kan inni itti quraana eegale immoo naannoo Booqittii jedhamti Koddaan Booqittii jedhamti isheen keenya achi naannoo madhaloota keessanitti quraana eegaltanii jechuudha naannuma sana namni isin awwala gizee jalqabaatiif quraana irratti eegaltanii eenyu jedhama Sheikh Ahmad Darasuu jedhanii rabbiin rahmata haa godhuu fi miilan qabanu isaan kanarraa jammadhe isaan naannuma Hawaa Gabbaatti argamanii achuma isaanis naannuma sanatti qaraatan jechuudha biyyumti isaanii achuma Sheikh Ahmad Darasuu kanarratti quraana hagam qaraatan quraana ammaan oofellee yaadadhu gara juzii 3tti fakkaata gaamuma afakkadaa fixanii ol oofanu kan amma kanatti egaa Sheikh Ahmad Darasuu irratti quraana juzii 3 qaraatan jechuudha Masha Allah erga juzii 3 Sheikh Ahmad Darasuu irratti qaraatanii imalli keessan garam ture amma warra keenyaan nu fudhatanii lafa bitanii suuna kan jedhamutti godaananii achumaan Sheikh Yaasinitti jammarree Sheikh Yaasin kana bira darasoota baay'ee jiru warri qaqqaraasisanuu Sheikh Qadirin Eebboo Kumpaanis nu qaraasisaniiru Sheikh Yaasinis gaama danda'amu nu qaraasisaniiru suuna wanni jedhamu kun naannoo kamitti argama aanaa kami isin uutaa qaala naannoodhuma uuta jedhamtu kan achuma aanaa Macooraa naannoo madhaloota keessanii jechuudha maatiin keessan sababa dhimmoota garaagaraatiif achitti godaananii jennaan deemtan jechuudha ergasii Sheikh Yaasin nama jedhamu irratti quraana qaraatan Sheikh Yaasin irratti quraana juzii haga kam eessaa kaaftanii qaraatan amma Sheikh Yaasin irratti amma dhumaatti isaanuma irratti 30 jechuudha yaalii aji kadir isinii wajjin eegalan jechuudha baay'ee wajjin turre Sheikh Qadirii wajjin ijoollummaadhaan wajjiniin ijoollummaa kana gaa waan akka bosonuu kana barbaaduu jennaan warra amma dhibbeetumus dhaqneetti tokkosuu kana ogguma sana jammarre yeroo sana keessatti qabsoon keessan aji kadee wajjin warra dhibbeetumu kanatti qabsoo jammartaniitu jechuudha toohida yeroo sana maashaallah Haji Biraan jedhanii toohida fidanii biyya buusanii waan kana balleessuutti turreerra maashaallah erga aji kadee wajjin Sheikh Yaasiniin bira turtanii quraana achitti xumurtanii booda garam deemtan aji amma achi kaanee
Geellaan kan jedhamtu Guumaa keessa achi dhaqnee kitaabni achitti qaraama hawwinaan. Amma erga quraana xumurtanii booda amma imala dheeraa jammartanii jechuudha. Jammarree. Gara Gaatiraa naannoo Geellaa jedhamu deemtan. Naannoo sana. Isheen isin bira deemtan sun eenyu jedhamu? Haji Ahmad Geellaa jedhamu. Haji Ahmad Geellaa. Maasha Allah. Maal yeroo achi geessan jettanu maal qara'uu jammartanii? Amma shujaa jammarre gaa shujaa wanni zabana sana qara'amu baay'inaan isiidhuma kanaan fiqii kana. Awwala fiqii qaraatan jechuudha. Shujaa achitti jammartanii isaan booda hagam turtani? Haji Ahmad kana bira. Amma ji'a jahaa kana turree akkuma nama fakkaatti achi deebinee immoo achi gara Abdallaa kanatti immoo imalle. Mee aji yeroo Gaatiraa deemtan kana sirreen manaa baatu reef naannoo keessan irraa fagaatu wanni mudannoon si mudate reef manaa baatu musaafirummaa irratti wanni si mudate maaltu jira Gaatiraatti? Waan tokko nuti ilaala uffannaa halkanii hin qabnu. Gaafa deemtan jechuudha. Halkanii wayitti taajomamaa hin jennu waa tokko deemuudhuma malee bishaanitti waraabbatama waan akkanaatti taajomamaan nu beekneetuma fudhanne. Baay'ee ijoollummaa qabdan jechuudha. Ji'a ja'a turtanii shujaa qofa qaraatanii deebitanii? Shujatti qaraane isuma waan isin taate hin beekne mana hamaa barisee iyyuu. Ijoollummaa sababaa qabdan. Ijoollummaadha. Gaafa kana amma gaafa deebitan maatii yaaddanii ofiin galtan immoo maaliif galuu dandeessan? Jarri haati kee madhaattee kunoo jedhanii abbaan koo dhufaniituma na wasawwasanii anumaan hin galle. Dubbiin tokko takka ni jira. Maatiin Ajiyaasiin isaan qofa malee hin qabanu jedhan dhugaadha dubbiin kun. Ijoollee afur wayii dura duute ijoollummaadhaan sanii fi harka irratti na baatu amma dandeettii jaraatti. Kanaafiyyu sababaatti keessan si yaaddeef galtan malee isin himaan keessan itti fufuu jechuudha. Erga galtanii booda maatii bira hagam turtanii? Abbaatii lama wayiitiin turre immoo hin barbaachisu galaan barbaachisu kanumaan immoo gara Abdallaa kana deemne. Ammas gara Abdallaa aanaa Macooraa Qumbaa beekna jechuudha. Abdallaadha eenyuun bira deemtan? Haji Nasruurreef galuu hin fuune iyyuuti isaanitti immoo darasaayyaati achi dhaqne. Achitti qara'uu deemtan jechuudha. Gaafa Haji Nasruu bira deemtan kana maal qara'uu eegaltan achitti ammas? Achitti gaafa Fadil jedhama kitaaba fiqii kana kanumarraa jammarree ammas seeruma qaraan. Maasha Allah ji Sheekh Umar Abbaa Jabbii nama jedhamuun Abdallaatti achitti wal argitanii dubbiin dhugaadha? Sheekh Umar Abbaa Jabbii kun egaa isaan nu dura ilmii keessa bubbulaniiru ilmii keessa bakka biraa deddeemaniiru nurra guddaadha. Achitti Abdallaatti Haji Nasruu biratti wal argitanii jechuudha? Wal argine. Hagam wajji turtanii achi Haji Nasruu bira? Achi amma ji'a jaha wayii kana turre achi booda deemuu qabna gara Dawwee deemuu qabna jedhanii wal mari'atanii booddee warri wajjin mari'atan suni biraa hafee. Sheekh Umarii wajjin warri mari'atan? Wal mari'atanii kaanuun jedhanii nama dhabanii. Sheekh Umar jechuudha. Sheekh Umar. Isaan yeroo sana umurii an sinirra guddaa jechuudha? Nurra guddaadha. Waan baafatelittees wanni karaa seenuu argisiisu wanni nutti immoo isaanuma.